lammiilee Itoophiyaatiif eeyyama jireenyaa yeroof kennamaa ture addaan kutuuf murteessuu isaanii ibsaniiti jiru. Lammiilee Itoophiyaa eeyyama waraqaa jireenyaa Ameerikaan qabne guyyoota 60 kenneefii jira jechuudhaan biyyiti guddoon addunyaa tana Ameerikaan akeekkachiistee jirti. Ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya qophii kan daangeffamedha malee tikeetii jireenya dhaabbataa ta'uuf yaadamee hin beeku kan jedhanii dubbii himan USCIS kuni haalli Itoophiyaa keessatti amma mul'atu kana booda nageenya dhuunfaa lammiilee Itoophiyaa deebi'aniif balaa guddaa hin qabu jedhaniiru. Haalli kun ammoo kana booda ulaagaa seeraan eeyyama jireenyaa yeroof yeroo ammaa lammiilee Itoophiyaa hayyama jireenyaa yookaan immoo giriin kaardii hin qabne guyyoonni 60 qofa hafe jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiranii. Egaa nagaas hin dagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Maddoolaabu qophii addaa qindeeffannee simbiraan gaajirraa warroonni sagantaa kan laalaa jirtan yaada keessan koomentiidhaan nu barreessaa akkasuma laayik gochuun sabiskiraayib gochuudhaan maatii mana kanaa taasisanii jechuun barbaanna. Eeyyangaa biyyatti guddoon addunyaa tana Ameerikaan yeroo ammaa kanatti unkura siyaasaa biyya isii fi akkasuma ilaalcha lammiilee biyyoota adda addaa daangaa ishee cabsanii seenanii fi akkasuma hayyama jireenyaa kan hin qabne lammiilee biyyoota adda addaa qoqqobbiilee ciccimoo irra kaa'uunis deennatti ji'oota osoo hin gahin torbaanota lamaan duratti biyya gaanfa Afrikaa kan taate Somaaliyaa irratti unkurri akkasii akka geggeeffame waa yaadannudha. Yeroo ammaa kanatti immoo lammiilee Itoophiyaas irrattis sagantaa kanaan wal qabate yeroo ammaa kanatti unkura biyya san keessatti geggeeffamuudhaaf carraan guddaan akka jiruu fi akkasuma lammiilee Itoophiyaa kan daangaa isaanii cabsuudhaan walumaa galatti waraqaa giriin kaardii kan jedhamu waraqaa jireenyaa hin qabnee fi mirga jiraachuu biyya san keessatti kan hin guutamne yeroodhaaf waraqaa kan qabanis kallattiidhaan gara biyya isaaniitti akka galaniif yaamicha gootee jirti. Maaliif immoo gara Itoophiyaatti akka galaniif Ameerikaa yeroo ammaa kana murteessite kan jedhuu fi ergaa kanarra dhaabbanne qabxiilee gurguddoo keessaayyuu lammiileen kunniin yoo ofii isaaniitti boobaatan immoo maalta kan jiru irratti qophii waan qindeeffanne qabnaa turtii gaarii isinin jenna. Anis qopheessaa sagantichaa falmata Roorroo Maddoolaabu miidiyaa irraa turtii gaarii gochuuf kan gargaaru yoo ta'u tikeettii xiyyaaraa bilisaa fi dabalataan boonasii doolaara 1,000 fi carraa gara fuulduraatti godaansa seera qabeessa ta'een torbaanota lamaan duratti taateen kun kan mudate biyya baha Afrikaa kan taate olloma Itoophiyaa Somaaliyaa irratti lammiilee Somaaliyaa irratti keessaayyuu unkurri jabaan kaa'amee jira. Lammiilee Somaaliyaa gara biyyaatti deebisuu qofallee osoo hin taane inumaayyuu sadarkaa arrabsoo fi xiqqeessoo lammiilee Somaaliyaa irratti pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraampiin geggeeffamuun isaa waa jedhamudha. Inni lammaffaan ijoon immoo yeroo ammaa kanatti mallaqni biyya Ameerikaa irraa gara Somaaliyaatti geggeeffamu ICC yookaan immoo Al-Shabaabin deeggara kan jedhuu fi Al-Shabaabin humneessuu keessatti gahee guddaa qaba kan jedhuun pirezidaantiin biyyattii Ameerikaadha. Doonaald Tiraamp fi akkasuma immoo xiinxaltoonni siyaasaa fi deeggartoonni Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti gadi fageenyaan diddiibuudhaan marsaalee hawaasummaa irratti dubbachaa turanii jiran jecha taateen kunis Ameerikaa yeroo ammaa kanatti biyya kamirraayyuu lammiilee adda addaa gara biyya isiitti dhufan hayyama seeraa yookaan immoo hayyama jireenyaa qofa qabaachuun osoo hin taane naamusa biyya koonan kabachiisa jechuudhaan akkasuma immoo faayidaa dantaa biyya isiirra dhaabbattee kabachiisuudhaaf akka deemaa jirtu wantoonni hedduun ragaa ba'an jechaan. Faallaa kanaatiin immoo guyyaa kaleessaa pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp lammiilee Suuriyaatiif waraqaa jireenyaa yookaan immoo lammummaa biyya san keessatti ittiin jiraachuu danda'an lammiilee Suuriyaatiif guyyaa kaleessaa hayyamuun isaanii pirezidaantiin biyyattii pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dhimmoota kanarratti dubbatanii jiran jechaadha. Kanaan wal qabatee lammiilee Itoophiyaa irratti immoo maaltu geggeeffamaa jira garam deemaa jira kan jiru irratti immoo sagantaan keenya qabxii fuulleffannaati jechaadha. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti lammiileen Itoophiyaa biyya Ameerikaa keessa jiran kanneen giriin kaardii yookaan immoo hayyama jireenyaa hin qabne gara biyya isaaniitti ofii isaaniitti akka of galchanii fi gara biyya isaaniitti yeroo galan immoo maaltu isaanii godhama irratti kan jedhu sagantaa keenya keessatti waan laaludha.
namoonni gara biyya isaanii akka galaniif yaamichi godhame keessaa tokko hayyama jireenyaa green card kan hin qabnedha. Namoonni gariin ID ni qabanii ID namootu waraqaa jireenyaa forever akka hin taane irra deddeebi'uun dubbatamaa jira jechaadha. Kanaaf lammiileen kunniin ammoo gara Itoophiyaatti yeroo deebi'an keessaayyuu of duratti carraa gara biyya Ameerikaatti deebi'uu akka qabanis dubbatamaa jira jechaadha. Aangawoonni adda addaa yaada kallattii adda addaatiin dabarsaa jiran dhaabbanneetiin keessaayyuu yeroo isaan gara biyyaatti deebi'uudhaaf yeroon isaanii kenname guyyaa 60 qofa akka ta'es dubbatanii jiran jechaadha. Baatii lamaan kana keessatti yoo kan of deebisuuf qophaa'an taate doolaara 1,000 fi akkasuma immoo of duratti haala mijeessuudhaan gara Ameerikaatti akka deebi'uu danda'anis raagni tokko yaadonni adda addaa kennamanii jirani. Warroota waan kana hin raawwanneef yoo maaltu ta'amaa jira kan jedhus qabxii keenya keessatti ilaalla. Turtii gaarii walitti deebina. Torbaanota lamaan duratti taateen kun kan mudate biyya baha Afrikaa kan taate olloma Itoophiyaa Somaaliyaa irratti lammiilee Somaaliyaa irratti keessaayyuu onkurri jabaan kaa'amee jira. Lammiilee Somaaliyaa gara biyyaatti deebisuu qofallee osoo hin taane inumaayyuu sadarkaa arrabsoo fi xiqqeessoo lammiilee Somaaliyaa irratti pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraampiin geggeeffamuun isaa waa jedhamuudha. Inni lammaffaan ijoon immoo yeroo ammaa kanatti mallaqni biyya Ameerikaa irraa gara Somaaliyaatti geggeeffamu ICC yookaan immoo Al-Shabaabin deeggara kan jedhuu fi Al-Shabaabin humneessuu keessatti gahee guddaa qaba kan jedhuun pirezidaantiin biyyattii Ameerikaadha. Doonaald Tiraamp fi akkasuma immoo xiinxaltoonni siyaasaa fi deeggartoonni Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti gadi fageenyaan deddeebi'uudhaan marsaalee hawaasummaa irratti dubbachaa turanii jiran jechaan. Taateen kunis Ameerikaa yeroo ammaa kanatti biyya kamirraayyuu lammiilee adda addaa gara biyya isiitti dhufan hayyama seeraa yookaan immoo hayyama jireenyaa qofa qabaachuun osoo hin taane naamusa biyya koonan kabachiisa jechuudhaan akkasuma immoo faayidaa dantaa biyya isiirra dhaabbattee kabachiisuudhaaf akka deemaa jirtu wantoonni hedduun ragaa ba'an jechaan. Faallaa kanaatiin immoo guyyaa kaleessaa pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp lammiilee Suuriyaatiif waraqaa jireenyaa yookaan immoo lammummaa biyya san keessatti ittiin jiraachuu danda'an lammiilee Suuriyaatiif guyyaa kaleessaa hayyamuun isaanii pirezidaantiin biyyattii pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dhimmoota kanarratti dubbatanii jiran jechaadha. Kanaan wal qabatee lammiilee Itoophiyaa irratti immoo maaltu geggeeffamaa jira garam deemaa jira kan jiru irratti immoo sagantaan keenya qabxii fuulleffannaa jechaadha. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti lammiileen Itoophiyaa biyya Ameerikaa keessa jiran kanneen green card yookaan immoo hayyama jireenyaa hin qabne gara biyya isaaniitti ofii isaaniitti akka of galchanii fi gara biyya isaaniitti yeroo galan immoo maaltu isaanii godhama irratti kan jedhu sagantaa keenya keessatti waan laaludha. Namoonni gara biyya isaanii akka galaniif yaamichi godhame keessaa tokko hayyama jireenyaa green card kan hin qabnedha. Namoonni gariin ID ni qabanii ID namootu waraqaa jireenyaa forever akka hin taane irra deddeebi'uun dubbatamaa jira jechaadha. Kanaaf lammiileen kunniin ammoo gara Itoophiyaatti yeroo deebi'an keessaayyuu of duratti carraa gara biyya Ameerikaatti deebi'uu akka qabanis dubbatamaa jira jechaadha. Aangawoonni adda addaa yaada kallattii adda addaatiin dabarsaa jiran dhaabbanneetiin keessaayyuu yeroo isaan gara biyyaatti deebi'uudhaaf yeroon isaanii kenname guyyaa 60 qofa akka ta'es dubbatanii jiran jechaadha. Baatii lamaan kana keessatti yoo kan of deebisuuf qophaa'an taate doolaara 1,000 fi akkasuma immoo of duratti haala mijeessuudhaan gara Ameerikaatti akka deebi'uu danda'anis raagni tokko yaadonni adda addaa kennamanii jirani. Warroota waan kana hin raawwanneef yoo maaltu ta'amaa jira kan jedhus qabxii keenya keessatti ilaalla. Turtii gaarii walitti deebina. Dabalataan boonasii doolaara 1,000 fi carraa gara fuulduraatti godaansa seera qabeessa ta'een gara Ameerikaatti deebi'uu isaan dandeessisu kan kennu ta'u. Kun yeroo gara biyya isaaniitti deebi'uuf jedhanis jalqaba irratti akka beeksisuu danda'anii fi gadhiisuu isaanii akka beeksisuu qaban poolisiin biyyattis ifoomsee jira. Kanaanis wal qabatee akka jajjabeessanis ibsanii jiran poolisiin biyyattii jechaadha. Kun kanumaan osoo jiru gara Itoophiyaatti deebi'uudhaaf wanti murteessaa ta'e yeroo ammaa kanatti akka Ameerikaan jechaa jirtutti
lammiileen biyyattii haalli nageenya biyyattii yaachisaa miti gara biyyaatti yoo deebi'an jiraachuu danda'anii kan jedhuu fi of duratti immoo gaaf biyyattiin immigireeshinii kenna qulqullaa'ee seeratti deebi'e kallattiidhaan carraa gara biyya kanaatti deebi'uunis ni jira kan jedhu yaada jajjabinaa dabarsanii jiranii kana walqabachuudhaan lammiileen biyyattiidha yoo ofii isaaniitti gadhiisuu hin dandeenye immoo carraa kanatti fayyadamuudhaan guyyoota 60 kanatti gadhiisuu hin dandeenye rakkoo guddaan akka qunnamuu danda'us dubbatamaa jira. Rakkoolee qunnaman keessaa tokko gargaarsi irraa dhaabbachuu danda'a. Akkasumas immoo gara fuulduraatti carraa gara Ameerikaatti deebi'uu qaban jalaa akka dhiphisuu danda'u kallattiidhaan imaammata kana keessatti dubbatamaa jira. Waan hundaafuu lammiilee Itoophiyaatti carraa kanatti fayyadamanii of jajjabeessuudhaan ulaagaan biyyattii yookaan heera biyyattii kabajuudhaan carraa isaanii akka filatan ergaan dabarsuu barbaanna. Odeeffannoo biraatti hanga walitti deebi'utti nagaan nu tura.